Naannoo Amaaraatti haleellaa dirooniin ambulaansii irratti raawwateen konkolaachisaa fi ogeessa fayyaa konkolaataa keessa ture dabalatee namoonni nagaa ajjeefamuu kanneen ijaan argan BBC'tti himan. Haleellaan kun godina Kibba Walloo magaalaa Wagalxeenaatti raawwate. Jiraataan magaalichaa BBC'n dubbisee fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan ambulaansiin kun qoricha fe'ee utuu magaalaa Dasseetii deebi'aa jiru haleellaan kun irratti raawwatu himu. የህዝብ መገልገያ የሆስፒታል የወገጤና መለስተኛ ሆስፒታል አገልግሎት የሚሰጥ tajaajila ummataa kan kennu ambulaansiin hospitaala giddu galeessaa Wagalxeenaa qoricha fe'ee utuu Daseerraa gara magaalaatti deebi'aa jiru rukkutame. Konkolaachisaa, ogeessa fayyaa fi hoogganaa medikaalaa rukkutamaniiru. Kanaaf haalli nageenyaa yaaddessaadha. Magaalaan keenya gatii guddaa kaffalaa jirti. Namni dhiphuutiin socho'a. Haleellaan kun kan gaggeeffame beekaa ummati akka tajaajila qorichaa hin arganneefidha malee hidhattoota faannoo keessaa kan konkolaataa sana keessa ture hin jiru. Kana haleellaan dirooniin irra ga'es hin jiru. Kana haleellaa kanaaf saaxilaman ogeessa fayyaa kanaa fi namoota nagaa naannicha turanidha. Meeshaa waraanaa yookaan hidhatan konkolaataa sana keessa ture hin jiru. Haleellaa diroonichaan kan dhume nama nagaadha. Haleellaa kanarraa kan lubbuun oolan hoogganaan hospitaala sadarkaa tokkoffaa Dalaantaa Dr. Geetaachoon hospitaalichumatti wal'aansa argachaa akka jiran haati warraa isaanii addee Tsagannat Addaamuu BBC'tti himaniiru. መንገዱንም ሙሉ በሙሉ ጨርሰው ነበር። ለከተማው 10 ወይ 15 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው ነው እንግዲህ ያው በግምት ነው። Magaalicha ga'uuf kiiloomeetirri 10 yookiin 15 yommuu hafudha. Balaan kun kan qaqqabe. Hundi isaanii gaabbiinaa ta'anii turan. Akka carraa ta'ee foddaan karaa isaa jiru cabnaan keessaa ba'ee lafatti akka kufe yaadata. Wanta uumame hedduu hin yaadatu. Sana booda namootni naannicha jiran achi isa kaasanii gara hospitaalaa isa fidan. Amma harki isaa bitaa bakka 2-3 hodhameera. Kanaan achi konkolaaticha keessatti ukkaamamanii waan turaniif dubbachuu ni rakkata. Rakkoo waa yaadachuu qaba. Akkasumas dadhabbii qaba. Jiraataan naannichaa biraan yaaddoo nageenyaaf akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan waa'ee haleellaa diroonii fi rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun hawaasi rakkatuu BBC'tti dubbatan. Haleellaa kanaan dafqan bulaan bakkeerra naannicha turan ijaarsa manaarra turan abbaa manichaa dabalatee ajjeefamaniiru. Erga dirooniin rukutamee booda ambulaansichi yeroodhaaf naanna'aa ture. Konkolaachisaa fi ogeessi qorichaa sun reeffi isaanii illee hin argamne. Achumatti daraa ta'an. Qorichi fe'amee tures hanga guyyaa ittaanutti gubachaa ture. Naannoo kana hidhattoonni faannoo jiru. Wal geeddaraa oolu. Ji'a 7 yookiin immoo 8 as yoo raayyaan ittisaa ba'u faannoon ni seena. Yoo raayyaan ittisaa seenu faannoon ni ba'a. Uummanni rakkachaa jira. Hojii hojjechuu hin dandeenye. Barataan barachuu hin dandeenye. Waajjiraaleen mootummaa cufaadha. Baankiin banaa oola malee maallaqa kennuu hin danda'ani. Hawaasni maallaqicha argachuuf rakkoo hedduutu jira. Kanarratti ammoo qaala'insi jireenyaa hammaateera. Namoonni hedduun beelaan rakkachaa jiru. Xumura waggaa darbee hidhattooti faannoo magaalota to'achuu eegaluu wal qabatee mootummaan federaalaa humnoota nageenyaa erguun tasgabbeessee ture. Haa ta'u malee ammallee bakkeewwan garaagaraatti walitti bu'iinsi akka itti fufee jiru jiraattonni dubbatu. Dhimma haleellaa diroonii raawwate jedhame kanaan gama mootummaa wanti jedhame hin jiru. Torban darbee haleellaa dirooniin Gojjam Ba'aa fi Shawaa Kaabaatti raawwatameen namoonni kurnaan lakkaa'aman ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Torban lama dura dhaabbati biyyoota gamtoomanii ibsa baaseen haleellaa diroonii naannoo Amaaraatti raawwataa jiruun akka yaaddee ibsuun isaa ni yaadatama. Manni Kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa ajjechaa namoota 36 godina Arsiitti hordoftoota mana amantichaa irratti xiyyeeffatee raawwate jettee balaaleffatte. Manni Kiristaanaa ajjechaa kanaan baay'ee gaddoo kan ibsite yoo ta'u dhimmicha qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin akka hordoftu ibsiteetti. Jiraattonni gandoota garaagaraa aanaa shirkaadhaa BBC'n dubbise lakkoofsa amantoota qaamolee hidhataniin ajjeefamanii 40 ol ta'uu himuun ni yaadatama. Hirphaa Gammachuu. Manni Kiristaanaa ibsa wixata ba'e keessatti maanguddoon ganna 70 hanga daa'imni 7 ajjeefamuu ibsite. Haleellaa amantoota irratti xiyyeeffate jette kanaan hordoftoonni amantichaa bakka jiraatanii walitti qabamanii ajjeefamullee himteetti. Haa ta'u malee kanneen kana raawwatan jettee fattin ibsine. Kanneen dukkana da'oo godhatanii socho'an jette seeratti akka dhiyaatan gaafatteetti. Jiraattonni godina Arsii aanaa shirkaa gandoota aanaa shirkaa Xiijoo Labuu Soolee Digaluu keessa jiraatanii fi BBC'n dubbise ajjeechaan dhiyoo jabaachuu dubbatan. Haleellaa marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo fashalaa'uu booda hammaachuun ibsame kanaan qabeenyis manca'uu fi kanafanis qeerraa buqqa'uu fi yaaddoo keessa seenuu himaniiru. Godina Arsii aanota tokko keessatti ortodoksoota irratti haleellaa raawwatu cimsinee balaaleffanna. Humnoonni nageenyaas haleellaa kana akka ittisan gaafannaa jedheera ibsi ba'e. Akka jiraattonnis ta'ee manni kiristaanaa ibsatti kanaan duras ajjeechaan irra deddeebiidhaan raawwataa ture. Kanaan dura kanneen badii akkanaa keessatti hirmaatan mootummaatiin tarkaanfiin akka irratti fudhatame manni kiristaanaa himteetti.
Dabaluunis aleellaa akkanaa amantaa irratti xiyyeeffate hordoftoota irratti raawwachuun sirrii akka hin taane mirga amantaa fedhan hordofuu fi heerarra taa'e kan cabsudha jetteetti. Kanneen ajjeefaman mootummaa waaqayyoo akka dhaalan akka kadhattus ibsiteetti. Qaamoleen badii kana raawwatan jiraattonni akka hin beekne ibsaniiru. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa garuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jechuun himataniiru. Dubbi himaan hidhattoota miidiyaatti dubbatan garuu harka keessaa akka hin qabne himan. Torban duras ajjechaan amantoota waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itiyoophiyaa irratti hidhattootaan raawwachuun ibsamee ture. Yeroo ammaa loltoonni ishee handhuura kaayyuunis akka jiran himte ajajaan Hamaas kaayyuunis jechuunis kibba Gaazaatti argama jettee amante. Firaa'ol Balaay wantoota deemaa jiran hordofaa oolte waan haaraa akkanatti himtu istuudiyootti affeereera. Firaa'ol akkam? Naguma ammayyuu. Wanni haaraa maal amma? Wanni amma deemaa jiru? Wanni amma deemaa jiru magaalaan Kaan Yuunus dirree waraanaa yookiin immoo woorzoon ta'uuf deemti waan jedhudha. Isa immoo waraanni Israa'elis akkas jedhee himeera liifleetota yookiin immoo waraqaalee ergaa gabaabaa qabanii itti gadhiisaa akka achii bahan. Jiraattotaaf jechuudha. Jiraattonni achi bahanii gara raafaatti akka deemanii akeekkachiiseera. Kunis Hamaas achi jira jedhee haleellaa raawwachuuf opereeshinii gochuuf ijaa jiraniifidha. Inni lammataa immoo Kaataar ammayyuu qaamotii lamaan kunii gara waliigaltee dhukaasa dhaabutti akka dhufanii hojjechaa jirti. Biyyoota galoo galaanaa Meditiraaniyaanitti Imiriin Kaataar itti dubbateera. Kana dura yeroof ture miti akka isaan dhaaban. Dhukaasa dhaabanii turan yeroo gidduutti namoonni butaman gama Israa'elis akkasumas immoo Filisteemiidhaanis kan gadhiifaman jiru garuu. Dheeraadhaan yookiin immoo akka waaraatti akka dhukaasi dhaabatu. Yeroof dhaabuun filannoo isa dhumaa fi isa waaraa miti. Kanaaf waraanni kun walumaa galatti akka dhaabatuu fi hojjechaa jirra jetteetti jechuudha Kaataar. Daqiiqa muraasa dura immoo hospitaalli Al-Aqsaa namoonni 45 tahan haleellaa qilleensarraa Israa'eliin ajjeefamaniiru jedheera. Eessatti akka ta'e maaltu akka deeme garuu wanti beekamee hin jiru. Tole guddaa galatoome Firaa'ol. Gadaa Gujii 74ffaa kan ta'an abbaa gadaa Jiloo Mandhoo barri gadooma isaanii xumuramuuf ji'oota muraasa tafe. Gadaa Harmuufarraa kan ta'an abbaa gadaa Jiloo warra gadaan itti darbu gadaa Roobaletti baallii dabarsuuf jiru. Sirni wal harkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii kunis Ardaa Jilaa Me'ee Bokkootti Guraandhala bultii 13 bara 2016 adeemsifamuuf qophiin jilaa hundi xumuramaa jira. Waggoottan 8 darban abbaa gadaa Gujii kan turanii fi ji'ootaan boodammoo yuuba gadaa ta'uuf kan jiran abbaa gadaa Jiloo Mandhoo xumuramaa jiraachuu baraangoo isaanii ilaalchisuun BBC waliin turtii taasisaniiru. Maatii olaanaatu dubbise. Gadaan nuti kenninu gadaa gammadaa, gadaa quufaa, gadaa roobaa akkas walitti kennaa jaalalaan itti kennuu jirra. Gadaa salleewwanidhaan waaqa isaanii rooba tolchuu nu maraafuu waaqa misa tolchuu akkaraa jenna waliin. Amma baallii kennuudhaan dura sagantaan adda addaa jira miti qowanni godhamu sirni aadaa maal faatu tolfamaa ture maal gochaa turtani baallii kennuudhaan qophii ennaa godhamaa ture. Gumii bokkootti ta'e'a. Gumiin bokkoo guyyaa 7 lallabama. Gumiin kun seera tumama. Seera haaraan tumamu hadurii tumame ka haaressanii seera san tumanii ka'anii guyyaa 7 seera tumanii 8 baallii kennani. Mee bokkootti gaafa yoomii godaanan gadaan achitti kan qubatu yoomi? Nu qubannee duruu achuma jirra bee hundi isaaniitu namuu dursinee qubanna nu galma jaarree midhaasinee nadhiin dongoranii lafa teennaa duwwaan dongoranuu dammaan dongoranii nutti dongoratee qubatee ijaarratee qubata. Waggaan 8 darbe kuni bu'aa ba'iinsaa maal fakkaata? Abbaa gadaa ta'uun bu'aa ba'iinsaa maal fakkaata? Akkamitti dabarsitan? Itti gaafatamummaa abbaa gadaa fudhattan san? Misa keessa dabarsee mirga keessa dabarsee gadaa waan dhibiin dubbatu gadaa afaamaan dubbatu gadaa kiyya kan keessa dabarte kun misa malee mirga malee ko'uun tokkollee hin jiru wanni tokkollee hin jiru gadaan waan dhibiin dubbatu aadaa muti. Sirna dimokiraasii keessatti ennaa biyyi aangoo dabarsu namni aangoo kennu itti gammachuu dhabuu danda'a isin akkami gadaa keessatti? Ani sangaa lama qopheeffadhee gammachuun guyyaa san sirbaani guyyaa kanaan waaqayyoon kan hagee jedhee. Yoo baallii namichi sun narraa fuudhuu miidiyaa naaf hidheera sunqadhee baallii kana nagayaan itti kennee jila guddicha guyyaa sa'anaaf ka baallii callaalle doonteen. Hawwiidhaan eegaa jirtu jechuun. Hawwii akka beetiin buliin dhumatu bulii hadhaa halkan kulleen bari'uu adoo kiyyaa guyyaa hawwii eegadha hawwii guddaan. Gaafa baallii fudhattan immoo gaafa kennitan kana irra hawwiin eegaa jirtu isin. Abboo gaafa fudhadhullee jaaladheera. Yoo dhugaa dubbadhe gaafa fudhadhullee. Aangoo akkasii waan midhaagaa saniillee jaaladheera. Abboo haa ta'u malee amma gaafa fudhadhu gammadee gaafa kennu hin gaddu jedheeyyi amma kanallee akka malee gammadeedha. Akka malee gammade. Ammoo irra caalaa gaafa fudhadhu gammade. Kan biraa amma egaa baallii kennitanii booda isin hayyuu gadaa taatanii. San booda wanni hojjettan gadaa keessatti ga'een keessan maali? Fedha abbaa malee wanni nama giddeessullee hin jiru ammoo
waa uummata Oromooti giddaa'ee halkanii guyyaa haga lubbuun jiru deemee waan nagayaa haga lubbuutiyyaan jiru waa aadaa hojjedha. Waggaan 8 kun dafee dhume moo suuta jedhe moo akkam ilaalta? Sin harka egaa baalleen ennaa sin harka jira. Maa ilaalta wanni waa aangoo jedhan kuni waan toluu miti. Warri be'anaa miti harmuufni aangoo fuudhee uraagaa hokkumaatti jira. Warri sunii fi buliinuun geenne jedhanii na mormanii anaaf immoo ariifatee deeme. Garuu ariifatee ennaa jedhellee ganni kiyya nama guddaa waan ta'eef ariifatee kennuu fedhe malee wanni aangoo jedhanuu namni nama kennuu hin danda'u. Sagalee ammoo otoo mi'oottuu waliif kennanii kootti nyaannaa jedhan nama. Isin umriin keessan meeqa amma? 75. Gadaa jalqabumarraa kaatanii keessa guddattan jechuun isin gadaa hunduma ulaagaa hunda keessa dhuftan. Ulaagaa keessa dhaladhee keessa guddadhee dabballee ta'ee qarree duraa qarree duubaa ta'ee kuusa ta'ee kuusatti aangoo dhufee raafa dhufee hundumaa kaasee dhufeen. Aangoo olaanaan abbaa gadaa ta'uudha. Abbaa gadaa taataniirtu kanaaf gammachuu qabdu jechuudha. Guddichi isaa kanaa muti abboo. Guddichi aangoo guddichi kana. Hawaasi dhaamatu qaba. Tole. Daansa narraan fuuta. Na fuudha Daansa tokko si dhaamadha. Tole. Nami ganna 75 jaarsa dhaqqaba'a. Amma wani natti hin tolle tokko. Waa Oromoon lamaa walii araaranne adaraa waaqaa namallee sodaatina lafallee sodaatina waaqayyoo nu dade sodaadha gadaallee sodaatina Oromoo akka walitti araaramee araarri isaanii Oromoon tokko ta'uu ganna kana hawwaa abbaan gadaa akkana jedhee daansa sinii dabarseera inaa dabarsinaan jedhini. Nan dabarsa tole galatooma abbaa gadaa. Ishi olee. Tole. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya baga gabaa chaanala keenya urjii YouTube nagaan dhuftan jecha oduu jajjaboo guyyaarraaf qabannee isin dhiyaanne keessaa akkuma beekamu lolli waraana mootummaa lolli waraana bilisummaa Oromoo fi paartii badhaadhinaa PP waliin akkumatti fufee jira. Itti aansus lolli biraa ammoo kan mootummaadhaa fi fannoodhaa naannoo Amaaraatti iddoo garaagaraattis akkumatti fufee jira. Akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii mootummaan PP oboo balleessina jiruun waraana guddaa naannoo Oromiyaa keessa bobbaasuun isaa kan dhagameera. Waraanni yeroo guddaa isaa waraana hedduun akkuma waraana mootummaan bobbaaseen achumaan kaanis waboon achi buutee godhuun kaanis kaan meeshaa akkanii waboo galanidha. Haala wal fakkaatuun godina Arsii keessatti tarkaanfii mana beekiristaanaa keessatti fudhatameen warroon amantii nama 36 bakka takkatti har'a kan mootummaan paartii Bilxiginaa fi Injii kun karraa shanii fi Jibuutii isaa reefka isaa wanta keessatti gaara keessaa mul'ate ta'uun isaa beekame. Inni kun komii akka biyyaatti beekiristaanii Itoophiyaadhaa ajjechaa jumlaadhaa Arsii mana beekiristaanaa keessatti gaggeeffame jechuudhaan guyyaaraan tana ibsa garagaraa baasu har'aaf kalee ibsa garagaraa baasee kan jirudha. Akkuma beekamu lolli yeroo ammaa kana keessatti iddoolee garagaraa iddoo akka Wallaggaa fi Arsii fi iddoo karaa Gujii iddoo garagaraa keessatti lolli addaa waan deemaa jiruuf injifannoo guddaa kan galmeessaa jiru waboon fi gaachanni uummata Oromoodhaa kan ta'e injifannoo irraan guyyaarraan injifannoo galmeessaa jira. Kanaaf paartiin PP maasaa PP abdii hin muranne kanaaf wanti godhamuu qabu yoo jiraate illee